Ashama akka mooltan daawwattoota keenya oduu ammaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Dhalataa Oromoo obbo Amantee Garradoo jedhamu mana hidhaa magaalaa Garba Gurraachaa keessaa baafamanii humnoota mootummaatiin ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Obbo Amanteen ji'oota hedduuf murtii malee mana hidhaa kana keessa kan turan yeroo ta'u halkan edaa humnoonni mootummaa Itoophiyaa baasanii ajjeesuu isaanii odeessi BBS ga'een ibsa. Erga ajjeesanii maatiin reeffa akkan kaafneef jecha Dorgun sa'aatii dheeraaf dirreerraa akka ture oduun kun dabalataan ni ibsa. Ajjechan suukanneessan kun sababa ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraa fi je'uun akka raawwatameetu gabaafamee jira. Maqaa ABO shanii fi TPLF waliin hidhata qabduu je'uun yeroo ammaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessaa lammiileen hidhatti guuramaa jiru. Ajjechan suukanneessan kun maqaa ABO keessa ilma keetu jiraa je'uun akka taheetu gabaafamee jira. Godinaalee kaabaa fi lixa shawaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fi humnooti mootummaa wal lolaa akka jiran dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii ibsanii jiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii fuula Twitter isaarratti barreeffama maxxanseen lixa Oromiyaa Leeqaa Dullachaa fi Yubdoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota gabroonfataa cabsee jechuun barreessanii jiru. Garuu bal'ina isaan ibsine. Yeroo ammaa kana godinaalee shawaa kaabaa fi dhihaa shawaa keessatti lolli cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti adeemsifamaa akka jirullee obbo Odaa Tarbii ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa magaalaa Finfinnee fi kutaalee biyyattii garaagaraa keessaa maqaa ABO shanii fi TPLF waliin hidhata qabduu je'uun lammiilee nagaa hidhatti guuraa akka jiru gabaafamee jira. Haaluma kanaan magaalaa Harar keessaa dhalattoonni Oromoo fi Tigree baay'inaan hidhamaa akka jiran jiraattotarraa odeeffannee jirra. Dhalattoonni Oromoo baay'een yeroo ammaa mana hidhaa magaalaa Harar keessatti guuramanii murtii malee rakkataa jiru jedhame. Kanneen gaafa artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame hidhamanis murtii malee hanga ammatti manuma hidhaa kana keessatti argamus jedha namni achirraa odeeffanne tokko. Dhalattoonni Tigraay gara 2000 gayan ammoo bakka leenjii waraanatti hidhamuu isaanii BBS odeeffatee jira. Kanneen hidhaman abbootii qabeenya fi namoota hojiilee humna irratti bobba'anii hojii isaanii geggeessaa jiran akka ta'e kanneen odeeffanne BBS itti himanii jiru. Namoonni haarayni gara magaalaa yoo dhufanis ajaja mana murtiin ala qabamanii akka hidhaman ajajni dabruu isaati. Namoonni hidhaman kun yoo dhukkubsatanillee yaala argataa akka hin jirre namni odeeffanne kun dabalataan hime. Ayyee godina Harargeebaa naannoo horii jiraata. Naannoo kana keessatti akkuma waliigalaa Oromiyaa kana keessatti hidhaan sabummaa irratti xiyyeeffate. Akka dursuun caalaa baay'ee hammaatee jira. Fakkeenyaaf naannoo keessatti hidhaan dhalattoota Tigraay fi qeerroo Oromoo irratti baay'ee adeemsifamaa jira. Yeroo ammaa kana dhalattoota Oromoo naannoo magaalaa kana keessa jiraatan. Dhalattoonni Tigraay kan hidhaman duraan magaalaa Harar manneen hidhaa adda addaa keessatti namni yeroo ammaa kana jiru mana hidhaa tokkosaa walitti qabanii iddoo leenjii waraanitti leenjii fudhatu iddoo maasakkanna jedhamu keessatti achitti dhalattoota Tigraay qofa walitti qabanii achitti hidhamanii jiran yeroo ammaa kana. Ijoollee Oromoo mana hidhaa Maaramiyaa jedhamtuu fi mana hidhaa Mabraa Boottee jedhamtu kanneen keessatti baay'inaan kaarfamu yeroo ammaa kanaatti. Oduma walqabatee nu ga'een achuma Harargee Bahaa Aanaa Cinaqsan keessatti maqaa ABO shanee waliin hidhata qabduu je'uun Oromoonni baay'een hidhatti guuramanii jiru. Oromoonni hidhaman kanneen magaalaa Mudhii jedhamtuu keessatti yeroo ammaa haala ulfaataa keessatti argamu jedhamee jira. Haati halangee Oromiyaa aadde Addunyaa Ahmad labsi yeroo muddamaa sadarkaa Oromiyaatti labsamee ture akka kaafamu ibsanis garuu Aanaa Cinaqsan keessatti ammas namoonni sababa labsii kanaatiin hidhamaa fi dararamaa jiraachuu komatu. Jiraattonni dhimma hidhamuu namoota kanaaf bulchaa Aanaa Cinaqsan argachuuf yaaliin goone ammaaf nuuf hin milkooyne. Lolli Itoophiyaa yoo itti fufe biyyattiin diigamuu maltii jedhan Antoonii Bilinkan. Ministeerri dhimma alaa USA Antoonii Bilinkan karaa dippiloomaasiin fala barbaadaa akka jiran ibsanii lolli itti fufe taanan Itoophiyaan diigamuu malti jechuun akeekkachiisanii jiru. Qaamoleen wal waraanaa jiran lolaan furmaata arganna jedhanii yoo amanan ta'ee fi jeequmsi hammaate Itoophiyaan diigamuu malti yaaddoo jedhu qabnaa jedhan Bilinkan. Yaaddoon kunis kan USA qofa osoo hin taane kan addunyaa guutuuti jechuun akeekkachiisanii jiru. Sababni Ameerikaan Itoophiyaa carraa gabayaa qaraxarraa bilisa ta'e AGOA keessaa haqxeefis waraanni akka dhaabbatuuf dhiibbaa godhuuf jedhanii jiru.
Bilinkan miidhaa karaa kanaan dhaqqabeef hooggantoonni siyaasaa Itoophiyaa gaafatamoodha jedhanii jiru. Dubartoota dabalatee namoota erga Agowaa keessaa Itoophiyaan haqamtee miidhaman dhiifama gaafatanii jiru. Biyyi sarbamiinsi mirgoota namoomaa hamaan keessatti raawwatamu Agowaa irraa fayyadamuu akka hin dandeenye tumamee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman obbo Dammaqee Mokonnin waliin mari'atanii jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Olusegun Obasanjo ammoo kaleessa Finfinneetti kan deebi'an yeroo ta'u, muummicha ministeera Abiy Ahmed waliin dubbatuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Ameerikaaf gamtaan Afrikaa lolli Itoophiyaa dhaabbatee mariin akka adeemsifamuuf ijibbaata dhumaa fi obsa fixachiisaa itti fufanii jiru. Jeffrey Feltman akkaataa lolli itti dhaabbatu irratti ejjennoo USA obbo Dammaqeetti kan himan yeroo ta'u, obbo Dammaqeen ammoo humnoonni TPLF naannolee Amaaraaf Afaar keessaa akka bayan Feltmanitti himuu isaaniiti maddeen biyya keessaa kan gabaasan. Jeffrey Feltman guyyoota sadeen Itoophiyaa turuuf karoorfatan keessatti aangawoota Itoophiyaa, gamtaa Afrikaa fi bakka bu'oota addunyaa garaagaraa waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Mariin kunis akkaataa waraanni Itoophiyaa hatattamaan dhaabbatu irratti kan fuulleffatus jedhame. Lolli dhaabbatee gargaarsi namoomaa akka dhaqqabuuf Ameerikaan fedhii jabaa qabdi. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii ammoo Jeffrey Feltman lolli akka dhaabbatuuf yaalii isaanii itti fufanii jiran. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo kaleessa Finfinneetti kan deebi'an yeroo ta'u, muummicha ministeera Abiy Ahmed waliin wal arguu isaaniitti kan gabaafame. Amma duras muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi gara Maqaleetti imaluunis hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'atuun isaanii kan yaadatamu. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisoo keessatti maqaa raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa jechuun saamichi bal'inaan uummata irratti adeemsifamaa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Dabballoonni mootummaa maallaqaa fi beelatoota kennaa jechuun uummata dirqisiisaa jiru jedhame. Barsiisonni aanaa Walisoo ammoo mindaa isaanirraa 30% dirqamaan akka kennaniif namoota murtii kana didan ammoo adda waraanatti isin oofna jechuun doorsisaa akka jiran odeessi BBC ga'een ibsa. Haala wal fakkaatuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessattis yeroo ammaa maqaa raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa jechuun mootummaan Itoophiyaa sangoota fi maallaqa lammiileerraa guuruu itti fufee jira. Garuu raayyaan ittisa biyyaa humnoonni isa deeggaran mootummaan deeggaraa jechuun sangoota humnaan uummata hiyyeessarraa guuree itti ergaa jiru adda waraanatti injifatamuu malee injifannoo galmeessaa akka hin jirreetu mul'ataa jira. Ta'us mootummaan Itoophiyaa lammiileen biyyattii marti adda waraanatti akka duulanii fi qabeenya akkasuma dhiiga arjoomuun raayyaa ittisa biyyaa akka deeggaran dhiibbaa godhu cimsee itti fufee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hojjettoonni isaa 6 fi konkolaachiftoonni WFP 7 dhiheenya kana Finfinneetti hidhaman gadhiifamuu ibse. Garuu ammas taanaan hojjettoonni dhaabbata kanaa 5 miseensi maatii hojjetaa tokko akka gadi hin dhiifamin dubbi himaan UN Stefan Dujarric ibsanii jiru. Warreen amma gadhiifaman kun hojjettoota UN 16 torbee dabree hidhaman keessatti argamu jedhame. Kana malees konkolaachiftoota 77 dabree kana kaaba biyyattii magaalaa Samaratti hidhaman keessaa 34 jalqaba torbee kanaa gadhiifamanii kan jiran yeroo ta'u, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanneen hafanis akka gadhiifamaniif cimsee gaafatee ture. Mootummaan Itoophiyaa kanneen hidhaman kun labsi yeroo ariifachiisaa waan cabsaniif malee hojjettoota UN waan ta'aniif miti jechuun kan waakkatu yeroo ta'u, poolisiin garuu kanneen hidhaman garee shororkeessaa deeggaruu isaanii ragaan waan irratti argameef ija. Kaaba Itoophiyaa keessaa lammiileen sababa lolaatiin buqqaan miliyoona 2 kan caalan yeroo ta'u, kanneen biraa miliyoonni 7 ammoo midhaan gargaarsaa akka fedhan dhaabbileen arjoomtotaa irra deddeebiin himaa jiru. Tigraay qofa keessatti lammiileen 400,000 haala hamaa keessatti akka argaman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Naannolee lolli itti adeemsifametti sarbamiinsi mirgoota namoomaa raawwatamu ammoo dhaabbileen mirgoota namoomaa UN fi kan Itoophiyaa himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF sarbamiinsi kun humnoota isaaniitiin raawwatamu irra deddeebiin haala turanii jiru. Humnoonni nageenyaa Yuugaandaa manguddoo Islaamaa haleellaa dhiheenya kana Kampaalaa keessatti raawwatame waliin hidhata qabu jedhu ajjeesuu ibsan. Akka humnoonni nageenyaa Yuugaandaa himanitti manguddoon ajjeefame Sheekh Muhammad Abbaas jedhamu hidhattoota dhoohinsaa if wareeydota Kampaalaa keessatti lubbuu namoota 5 galaafateef kanneen biraa 30 madeesse waliin hidhata qabu.
Sheikh Muhammad Abbas sababa garee Allied Democratic Forces yookaan ADF waliin hojjeta je'uun handaara magaalaa Kampaalatti ajjeefamuu isaaniitti kan gabaafame. Haleellaa lubbuu namoota afurii olii galaafateef kanneen biraa 30 madeesse kanaaf gareen ADF gaafatama fudhatuun kan yaadatamu. Gareen ADF jedhamu kun bara 1990moota keessa kan hundeeffame yeroo ta'u amma garuu biyya Republika Dimokiraatawaa Koongoo maadheeffatee jira jedhame. Erga bara 2019 as ammoo garee mootummaa Islaamaa jedhamu waliin walii galee wiirtuulee mootummaa isa dura dhaabbatan irratti haleellaa jabeessuu isaati kan himamaa jiru. Haleellaa kibxata dheengaddaa magaalaa Kampaalaa keessatti fudhatame keessaa harka qabdu jechuudhaan kan ajjeefame Sheikh Muhammad mootummaa Yuugaandaa ammoo namoota 21 to'annoo jala oolchuu hime. Dubbi himaan poolisii Yuugaandaa Fred Enengaa namoonni 13 haleellaa kanaan shakkaman osoo daangaa Koongoo qaxxaamuruuf deemanii to'annoo jala oolfamus ibsee jira. Roobii dabre ammoo namoonni 4 kanneen miseensota ADF jedhamuun shakkaman daangaa biyyoota lameenii Yuugaandaaf Koongoo irratti ajjeefamuu mootummaan Yuugaandaa himee jira. Erga Sheikh Muhammad Abbas ajjeefamanii booda nama biraa Sheikh Suleyman Nisubuk jedhamu kan garee ADF leenjisan barbaadaa akka jiru poolisiin Yuugaandaa beeksisee jira. Pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni garee ADF nageenya naannichaa booressan jedhaman kana biyya maadheeffate Republika Dimokiraatawaa Koongoo keessaa balleessuuf aangoota biyyattii waliin mari'ataa akka jiran ibsanii jiru. Lubbuun gaafa Rabbi baase baati sababni isaatis kan uume isuma waan ta'eefi dhalli namaa du'a walirratti murteessuun isaaf salphaadha. Ajjeesuunis akkasuma garuu qoodni Rabbii keessa yoo hin jiraanne kun hundi hujirra ooluun rakkisaadha. Dargaggoo Juuliyaas Joonsi bara 2002 keessa saamicha irratti nama Paawul Haawul jedhamu ajjeese jedhamuun manni hidhaa murtii irratti dabarse. Garuu inni nama Paawul jedhamu kanan ajjeesne jechuun jecha kennaa tureen waakkataa ture jira. Ajjeefamuu isaa oduu tiivirraan argee jechuunis poolisitti himaa ture. Dargaggeessi kun kan isa amanee fi dhaga'u garuu argamne. Yakka hojjete jedhame kanaaf ammoo adabbiin murtii du'aa irratti murtaa'e. Namni lubbuu namaa balleesse kun innis jala haa geggeeffamu kanneen jedhanis hedduu turan yeroo san. Garuu barattoonni 100 hedduu ta'anis daree mana barumsatii yaa'anii murtiin du'aa kun akka jijjiiramuuf dhiifamni Juuliyaaf akka godhamu hiriira ba'uun gaafataa turan. Bulchaan bulchiinsa Oklahoma ammoo murtii du'aa Juuliyaas mana amala sirreessaa taa'ee sa'aatii isaa lakkaawwataa ture yeroo muraasni yeroo hafutti jijjiiree jira. Kevin Siitit ammoo murtii du'aa Juuliyaas irraa kaafame gara hidhaa umrii guututti akka geeddaramuuf shoora taphatanii jiru. Silaa Juuliyaas Joonsi siriinjiin diramee ajjeefamuu isaatiif sa'aatii muraasa qofa kan hafe. Namoota bebbeekamoo kanneen akka Kim Kaardaashanii fi rogeeyyoota hedduu dhimmi nama kanaa qalbii rarraasee ture. Miseensi paartii Ripablikaanii Siitit ammoo kadhaa namoota fi ragaalee bitaaf mirgaa dhihaataa ture ilaaluun jidduu seenuun murtiin kun akka jijjiiramu taasisanii jiru jedhame. Amma duras boordiin dhiifamaa Juuliyaas hidhaa umrii guutuu garuu osoo hin xumuranin gadhiifamuu akka danda'an yaada dhiheessee ture. Waa'een nama du'a jalaa baraaramee Joonsi erga bara 2018 ABC'n dokumantarii hojjetee hawaasa addunyaa biraan ga'e akka malee dhageettii horataa dhufe. Juuliyaas murtii du'aa kanaan akkan adabamneef lammiileen Ameerikaa miliyoona 6 Joonsi murtii du'aatti kan isa geesse badii qaama murtii kennuuti. Haqni Juuliyaasiif haa ta'u jechuun mallatteessaniif jiru jedhame. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabnu haganuma waan nu daawwattaniif ulfaadha. An Badrii Yusufi horaa bulaa nagatti.